Wallisaa Addisuu Baganaadhaan dhufte. Baganaadhaan nuyi. Hojiin aartii kun akkamii? Waa'ee aartii irratti tokko yaada gaggabaa. Egaa aartiin bu'aa bayii hedduu qaba, dadhabbii qaba, mufii qaba, hanqinoota hedduu gufuuwwan baay'eetu baay'ata. Gufuuwwan sana keessatti immoo dandeessee dadhabdee halkaniif guyyaa ifaajjee wanna bareedaa uummata kee biraan gahuudhaaf irratti dadhabuun kee tattaafachuun kee dirqamadha. Anis egaa aartiin ibsituu eenyummaatii jiruuf jireenya saba tokkoo kan ittiin ibsitu daawwitiidha waan ta'eef hojii aartii kanatti dhufee hagan danda'e industirii aartii keessumaa industirii muuziqaa uummata keenya irratti waa muraasa hojjedhee uummata biraan gahuuf fedhii waan hin qabuuf gufuu kanatti galee dandammadhee kan keessaa bahe abdiidhaan itti seenudha. Baay'ee gaariidha Addisuu. Akkasuma ammallee hojii haaraa mata dureen isaa Jaaloo jedhamu qabattee dhufaa jirta. Meessi waa'ee hojichaa irratti gabaabsiitii yaada jedhamu. Jaaloon hojii bareedaadha. Hojii yeroo isaa eegee hojii uummanni keenya illee itti gammadu yaadudha. Akkasuma illee namoota babbareedoo, namoota ciccimoo, namoota dandeettii aartii adda addaa qabantu irratti hirmaate. Achi keessatti weellisaa yeedaloo kana naa hojjete nama naa wajjin dadhabe Sona Taakil baay'een galateeffadha. Yeroo ani walaloo fi yeedaloo kana hojjennu keessatti na cina dhaabbatee na jajjabeessee hojiin kun hojii bareedaa ta'e uummata bira akka gahuuf illee na wajjiniin bu'aa bayii hedduu hirmaateera. Anis hojii kana hojjechuuf ogeessonni hedduun ijoollonni weellistoonni roota kootii ani maqaa isaanii dha'ee fixuu hin dandeenye na wajjin dadhabaniiru. Namoonni narra ogummaa qabanis keessatti hirmaataniiru. Hojiin kun hojiin jaaladheedha. Hojii namoonni hedduun jaallatanidha. Yeroo muraasatti uummata koo bira akka inni gahus abdii guddaan qaba. Hojii bareedaadha walumaa gala. Addisuu baay'ee galatoomii. Jaaloon ergaa isaa gabaabsitee nuuf ibsuu dandeessa? Egaa ergaan Jaaloon akkuma beekamu yeroo ammaa kana hojii eenyummaa irratti akkasuma namni keenya gamaa gamanatti wal qooduurra lagaan kutaadhaan wal qooduurra nuun tokko taanee diina walitti nu ilaalu. Maaliif ni asii kutaa alagaan wal qoonnee alagaan immoo akka walitti wal gidduutti nu miine waliin taanee alagaa ofirraa akkamittiin akka qodachuu qabnu waan jedhutu istoorii hedduutu keessa jira. Keessumaa yeroo ammaa kana akkuma ati beektu nun Oromoodha. Oromummaa keenyaan bakka tokkotti waamamna. Namni paartii kamiin hordofuu danda'a. Garuu Oromummaan isaa walittidha waan ta'eef nun dhimma Oromummaa keenya irratti Oromummaan akka hunda durtu waan jedhudha. Egaa Jaaloon waan bareedaa taas bareedaa taas jedhee yaada. Walaloowwan jajjaboo, yeedaloowwan jajjaboon achi keessa jiru uummata bira gahus jedhee yaada. Egaa aluma muuziqichi bahutu argine wayii. Baay'ee bareedaadha. Jaaloon yoom gadhiifama? Chaalenjii ati wallee kana hojjechuuf immoo chaalenjii wanti simu mudatan tokko tokko otoo gabaabsitee nu ibsite yoom gadhiifama? Egaa Jaaloon yeroo muraasa keessatti uummata koo biraan ni gaadhe yaada. Torbee tokko akkas guyyoota muraasa keessatti uummata biraan nan gaadhe yaada. Egaa wallee Jaaloo kana hojjechuuf gufuun baay'een na mudataniiru. Dadhabbiitu jira, istuudiyootti deddeebi'utu jira, walaloo sirreessuutu jira, yeedaloo sirreessuutu jira. Waraabbii sanaaf baasii hedduu gaafata. Namoonni hojiin hojjennee uummata biraan geenyu akkuma waan qalbiitti dhufe yookiin akkuma amma hojjechuu dandeenyutti fudhachuu danda'u. Garuu namoonni beekan, namoonni nu caalaa dandeettii qaban, nu caalaa orbiitii isaarra turan, dirree aartii keessa turan waan beekaniif hojii tokko walaloodhaa kaastee haga gaafa hojiin kun suur-sagaleedhaan hojjetamee uummata bira gahutti gufuu baay'ee waan qabuuf gufuu kana hundumaa dandeessee irratti dadhabdee uummata biraan gahuun ifaajii guddaa waan si gaafatuu fi Jaaloo hojjechuudhaaf baay'een dadhabee baay'een itti dhimmes namoonni ani amma namoonni maqaa dheessuu dandeenye na wajjin dadhabaniiru. Egaa gufuu mudate sana mo'annee dhuma uummata biraan geenyee abdii qabna yeroo dhiyootti. Addisuu namoota galateeffachuu qabdullee galateeffatteetta wanta hafee yoo jiraate asirratti yaada keetti dabaluu dandeessaa. Galatoonni sin jechuun barbaada.
Egaa wanti ani akka yaadaatiitti dabaluu barbaadu weellisaan tokko hin dadhabaa uummata bira hojii isaa gahuudhaaf gufuu baay'een itti baay'atee ifaajii baay'een itti baay'atee rincisaawwan hedduu keessa darbee uummata biraan akka ga'atuu fi niin hojjennaa hojiiwwan kana bira hojjedhaan fakkeenyaaf hojjedheenuma yuutuubii intarteementii adda addaa irraan gadhiisaa ture wanta sanarraa immoo bu'aa argannu illee hin qabnu hin hojjennaa hin waraabnaa qarshiitti baafnaa ispoonsara isaa argannu hadhiifnu fi hojii kana dhugaa dubbachuu jecha ispoonsara tokko maleedha kanan hojjechaa jiru. Namoonni keenya abbootiin qabeenyaa namoonni sabboonummaa qaban nu bira dhaabatanii aartii uummata keenya jajjabeessuuf amaanaan isaaniin jedha. Garuu immoo waan kana hojjennee uummata bira gahuudhaaf yuutuubiin keenya fakkeenyaaf hojiin amma hojjedhu kana yuutuubiin koo Addisuu Kabbadaa Sillee Wayyaa Ofishaal kan jedhu irraan simbiraan gahuudhaaf yeroo simbiraan gahu kanatti immoo namoonni maatii yuutuubii kanaa ta'anii invaayit gootanii hiriyoota keessan namoota akka isaan sabiskiraayib naa godhan akka isaan naa beeksisan akka isaan sheer naa godhan akka isaan wantoota fooyyessuu qaballee koomenti na godhan abdii guddaan amaanaan isinitti dhaammadha. Egaa hojii makoo irratti wal arginan isiniin jedha abdii guddaan isinirraa qabu garuu akka na jajjabeessitan akka yuutuubii kana naa beeksistan isiniin jedha. Hojiin koo yuutuubii dhuunfaa kootiin akka isin bira gahus abdii guddaan qaba. Isuma abdadheen itti galee isiniif rabbiin abdadheen hojii kanatti galee akka na jajjabeessitan abdiin qabaa galatoomaa. Baay'ee galatoomii Addisuu weellisaa keenya jaallatamaa fi mucaa cimaa lafaa jabaatu isin jechuu barbaannaa carraa gaarii. Galatoomaa ulfaadhaa.